Arra viidiyoo lama sinii fide viidiyoo baay'ee nama gaddisiisu jechuudha. Yeroo yaaddan jechuudha. Shamarran keenya biyya Arabaa deemanii akkuma dhaqaniin haaraa ta'anii yoo maal ta'anii kan isaan akka kanatti kufan jechuudha. Ufollaalanii kufan tokko isheen tokko immoo huma gadhiiste sammuushi gadhiiseetu mana keessaa baddee karaarra deemti. Qullaashi jechuudha dhugaa waaqa. Bijaamaa beektumni mana keessa uffatanii bal'aa sana waan dubartoonni uffatan jala jalatti illee hin uffanne jechuudha. Viidiyoo isaa akkuma argaa jirtanii namatu waraabe. Sanuu dhaabbattee illee hin himattu, hin dhaabattu, hin fiigdi karaarra jechuudha. Itoophiyaa mata'uu ishii baranii viidiyoo waraabanii jechuudha. Sheerii walii godhaa jedhanii. Maqaashiin beekanis akka taate hin dhaabatteetti hin himanne. Gara galgalaati mana madaamii keessaa baddeetti akkuma jirtu kana qullaa kanaan jechuudha. Mee isin yeroo yaaddan maal yeroo rakkatan maaltu yeroo isaan irra ga'u jettanii yaaddu? An akka kootti waan baay'ee yaaduu hin danda'a. Wanti baay'een nama maraachuu danda'a biyya sana keessatti akka an argetti. Isheen kunis haaraadha baay'ee isheen kun afaanii Arabiffaa hin beektu. Mana keessatti kufteetti isheen kun machuudha akkuma argaa jirtan kufteetti. Madaamiin garuu waraabaa jirti. Maktaba jettiini. Maktaba si geessuu jettiini tokko lama immoo Itoophiyaa jettiini. Itoophiyaa deemuu barbaaddaa jettiini. Kana lamaan jettiin jechuudha. Isheen garuu maattiin deebistu haaraadha. Haaraadha jechuudha. Afaan Arabaallee hin beektu. Nagaan sinifaa tokko kabajamtoota hordoftoota akkam jirtu nagaa keessanii ani baay'ee nagaa ku galata waaqaa ta'u yeroo baay'ee wanti ijoolleen keenya asitti dhagahanii fi wanti isaan dhaqanii argan wal addadha. As yeroo jiraatanii waan hundumtu akka gaarii ta'etti bakka miidiyaarra yeroo laalan ijoolleen biyya Arabaa jiranii TikTokii kanarra jiru, Facebookii kana hinaasa'u, TikTokirra of waraabuu zinnixxeedhanii bakka waan hundumtu akka waan isaanii guutee rakkoon hin jirre akka fedhan jiraatan akka kana se'u. Baay'een isaanii jechuudha baadiyyaarraa dhufu waan ta'eef baay'inaan akkana se'u. Wanti asii itti himamus immoo rakkoon hin jiru jedhamaniitu ergamu. Rakkoon hin jiru waan rakkattan immoo nutti bilbiladhaa. Nutti bilbiladhaa nutu sinii sirreessaa jedhu. Nutti bilbiladhaa jedhu bar dallaalonni yeroo ergan. Ati asii kotteen keessa xiyyaara yaabbannan siyyuun beekani. Mukaanii dallaalaa miti eejansiidhaanuu dawwalatte biirooyyuu sin qaqqabate. Kanaafi tokkoffaan kun yeroo achi dhaqanii normaalii waan jiru hin jijjiirama jechuudha. Ati asii akka fedhetti rakkinnu haa jiraatu malee as baatee achi baatee nama keessa deemtee jireenya warra keessa afaan beektu haasoftee kana nyaadha sana hin nyaadhu jettee waan barbaadde jetteetu qilleensa keessa deemtee galtee jira. Achinnaa dhaqxu garuu already kun hin jijjiirama mana tokko keessatti galtaa jechuudha. Mana tokko keessa mana afaan hin beekne, mana humaa hin beekne, mana humaa hin beekne keessatti galtaa jechuudha. Yeroo sana yeroodhaaf baay'ee si dhiphisa gaa. Kana kan dandamatu nama muraasa baay'isoo baay'een nama akka dhukkubsate deebi'ee warri galus jira. Kana beektumti baay'een isaanii dhaqanii ji'a sadii ji'a jaatti dhukkubsadheen galee naa ta'uu dinnaa warri jedhan hin jiran kun amma itti baay'eetti jijjiiramnaan jechuudha. Keessaa nama cimaan ta'e bakka waan isaan gargaaree dandamatanii itti bahaa deemutuma dhukkubutuma dhiphataniituma cannaqamanii akkamittiin deebi'ee gala maal fuudheen deebi'ee gala hidaan namaayyuu hamma kanatu liqeeffatamee na ergame jedhanii yaadaniituma isaaniin taaneetuma wallaalaniituma bakka waa meeqa taanetuma boo'aniituma dhiisanii bara jalqabaafaa bara jalqaba haga waggaa tokkotti imimaanumaan jiraatu ijoolleen keenya dhugaa waaqa hin maboo. Maaliif hin beekani ka yoo sirrii jedhamas yoo hin taane jedhamanis waan itti dubbatame hundumaayyuu boo'ichaan dabarsu. Bakka baay'eetti dhaga'ama hin dhiphatu waan ta'eef jechuudha. Inni lammataa immoo biyya sana faa yeroo geessu akka ati biyya sana geesseen faa maatiin kee faa waan ta'e si jalaa ta'a. Fakkeenyaaf maatii kee faa ati jijjiiruudhaa deemtee isaanii jettee biyyaa baate faa yookaan lubbuun isaanii bahee dhageessa faa ta'a. Amma fakkeenyaaf mucayyoo yeroo darbee
reef biyya Arabaa deemtee reef Saawudii galtee haati ishii jalaa boqatanii deebitee dhufte sana. Argitan miti? Kun illee baay'ee nama dhukkubsuu danda'a. Sammuu kee ol ta'uu danda'a jechuudha. Si kuffisuu danda'a. Of wallaaltee waan kana fa'aa dhageessee of wallaaluu dandeessa. Namatti himattu illee hin qabdu. Afaan maaliitiin himatta si jammar Arabiffaa hin beektu waan ta'eef waan sirra ga'e. Otoo himattee sumaa gochuu hin dandeessu. Namni si kana maal jedhama biyya keenya yoo ta'e nama boossisanii nama jajjabeessan hin jiru. Qobaa kee dhiphatta jechuudha. Warri immoo xiqqoo bubbuleessa ta'ee ituma bubbuleessa ta'ee jiru utuma biyya sana keessa xiqqoo hojjetee jiru afaanis beeku waan tokkos beeku warreen akka kanatti sammuun isaanii dhukkubsatee of wallaalanii kufanii karaattis bahanii waan ta'e ta'an dhukkubsatan immoo fakkeenyaaf tokko abbaa manaa kaawwatee deema. Abbaa manaa kaa'ee deema ijoollee faana. Kaan immoo jaalallee jedhee qubeellaafa kan kaawwatee deemu jira. Nama kana irratti qabeenya isaanii hamma ta'e erganii investii godhanii achi yeroo takka turanii waan biraa dhaga'u yookaan jaarsi isaanii sun fuudhee jaalalleen isaanii sun fuudhee nama sana dhabanii qabeenya isaanii sana dhabanii yeroo sana maal ta'ure dandamachuu warri dadhaban sammuu isaanii dhukkubachuudha bakka haala salphaatti. Namatti himatan hin qaban nama isaanii jabeessuun qabanii nama isaan gorsuun qabanii baay'ee dhiphinni inna irratti baay'atu sammuu isaanii dhukkuba. Of wallaalanii kufuu danda'u, daandii irratti bahuu danda'u jechuudha. Waan baay'ee isaan irra gahaa oola dhugaa waaqa. Garuu kana hunda keessa darbitee isheen akka baaqelaa danfa keessaa baatu biyya sana keessaa nagaadhaan galti. Kana shamarran keenya dhugaa waaqa kun shamarran keenya baay'ee fixaayira yeroo ammaa kana keessa tenshiniin akkana yaaddoon akkana dhukkubbiin akkana dhukkubbii sammuu ta'e baay'ee dhukkubsatu ala kan boohan illee gara hin qabane yeroo baay'ee nan arga viidiyoo akka kana hojjechuu nan dhiise malee bakka irma daddarba malee yeroo baay'ee waanan hojjedheef dura waanan hojjedheef nan dhiise malee baay'ee gadi bahanii boo dhugaa waaqa cal jedhanii warri bu'aan fa baay'eetu jira. Na baay'ee tokko rakkisaadha. Kana keessa ammoo warra kamtu bareeda jira seetan warri abbaa manaa hin qabne akkanumatti deemanii jaalallee kana kan hin qabne freedom isaanii warra beeksifatanii jiraatan isaan nagaa jiru. Dhugaa waaqa isaan nagaa bilisummaa isaanii mirkaneeffatanii jiru. Waa barbaadan hin rafuu guyyaa yeroo boqonnaa qaban hin rafuu hin ka'u. Online isaanii ol baanii gadi bahuu akka barbaadan TikTok irra maal jedhu akka barbaadan kuma waa yaaddaan hin qabani kan waan isaan dhiphisuu hin qabani abbaan manaa koo sun akkam ta'e jedhanii jaalalleen koo sun maallaqa koo fudhatee fuudhe moo mana koo gurgurate moo jaarsi koo moo ijaare suuqii sana baneera moo hin banne ma hojiinan hojjedhe sana hojjetaa moo hin sobalaata maallaqni koo isa bira jira moo hin jiru jedhu sana yaaddoo akkanaa qabani. Firii ta'anii nyaatanii dhuganiinis kaffee isaanii dhuganii zinne ta'anii TikTok isaanii tokkokamanii iddoo barbaadan olalii Facebookii haqanii haasaanii poostii godhanii komantii ripilee haasaanii bakka hojii madaanfa ta'anii hojjetu. Warri kana keessa jiran garuu warri waan amma siniin jedhe kana lamaan keessa jiran garuu dhugaa waaqala boqonnaa tokko hin qaban. Boqonnaa jedhame hin qaban. Aara galfii hin qaban. Hirriballee hin qaban hin rafan. Halkan isa eegu guyyaa madaamii eegu. Guyyaa ijoollee madaamii eegu halkan immoo isa eegu. Bakka fuulli xoroshoo baatee jechuudha. Xoroshoo kenninee fe'e namichi. Xoroshoo malee nyaadhu jettee garansi gogdi jennee waan jiituu kenninee fi kophee kaawwattee kunnoo maaloo abbaa eenyu keessatti miilli milixxee kuftee miilli kuftee susini. Inna of yaada agar ofii keessa itti deebi'achuu fadi kana hundumaa kan isinii kaase jalqaba namni ofirratti hojjeta mataa isaa irratti hojjeta ofii keessan yoo isinitti tole nagaan isinitti dhagaame boqonnaa isinitti dhagaame sammuun keessan nagaa ta'e bor darbitanii jiraattu isa borii sirreeffattu jechuudha. Namni nagaan qabne immoo bor maalitti godhaa borii mukaanii namni gamu borii fi yaadina jedha sagalee waaqayyoollee borii ofiisaa yaaddaa jedhama garuu inni akkuma jirutti yaadda'uu toon taane karoora jechaan jira. Na
karooruma sanayyuu ati yoo nagaa qabaattee sammuu kee nagaa jireenyi kee nagaa ta'e karoora kee buurii galmaan gaata. Garuu hanga dhiibbaan garaagara sirra jirutti dhiibbaa sana sirreeffachuu qabda. Waan si quuqu waan sitti dhagaan waan gaaffii sitti ta'e sana bor akka guddate dhukkuba sitti taane gadi buutee ilaallachuu qabda. Bor gaafa kuftee ilaali maktaba Itoophiyaa itti haa ta'u gash. Mucaan kun haaraadha. Fuutee osoo Itoophiyaatti galchitee baasii baay'eetti baasaniitu ergan. Baasiin sun maaliin kaffalama? Isheen illee agarra. Fidaa kan biraa miti kun. Amma yeroo kana keessatti maallaqni baay'ee mi'aadha dhugaa waaqa akka salphaatti hin jiru jechuudha. Kanaafuu be careful for yourself. Ingiliffii Ameerikaan dubbadhadhe naan taane har'a.